amma tiktokiin as bichaa dhufee jira sitti fakkaate bakka 90 dhaqeera amma warra liivii irra jiran hunda isaanii akkana bashabbashee siin jira akkanatti. Mana lafaata bichaa dhufee jira se'abar namni amma yootan. Wallah bakki inni nan jiru yootan. Warra liivii irra jiru sanniin hunda isii waliin gaheera. Lafaata yoo amma rakkoo katee maal beektaa? Warra giiftii kanneen waraabbatee galakkisuuf sirrii miti. Wallahi in qabu yeroo waraabunni maal taate atin wallahi amma gasin bira bahe leenca argadde wallahi gadda ila leenca argadde garuu in qabu yeroo akkasiinne la ilaha illa dubatti arafaate leenca maal mallisa maal mallisa ko bijaanu ta keessa lamatti leenca kanita indira cinna nuti amma bakka loolu na magambayo maal jechuu kanni leenca lamatti kanita ko bijaanu ta kaw ya arafaate tifu kula durati Cahite nu kofiya kula. Inkamu yero akasi wallahi yero akasi sanin jiranti. Itu sih aja sifat sih baga gargata sifatnya tuh nomor berat apa tadi frau abde jirtu wallahi lazim. Gamer itu kayak sana mah kasar ada pada tenar kan gamer tuh. Kasari usmal kasarin. Wallahi mal lisa. Oh kita ada gift kene. Me wallahi jeda. Ane ada bakal ini tilen cemai kan busi beta ada fate. والله لين تشان نبوس والله لازم لين تشان هندا بوجو إيدا بيته نام بني والله إيه ميرا سابع وانا في يسلمين فوجو إيدا بيته جار بينا خوديمو ولو ما نراك فتا إبسا ويجت بكبرتي هو بر استفاق كومنتي فا سني بس رخاص وكان من فولو سني كده نما وني بكات الدم تخست نمنكم ما لا سيكونجي وان فيديو لما كان يقول كبتير تنلا على بر نمنكم لا نفتاني بس ميرا كيسابا نما نرد دولو تو كو بوليسي كي يجي ده كي جيتي كنو انا كبت ميرا كيسابا يجي ده با كنت في الليل ينشخني أنا كم تنجرا برا كم ميرا كيسابا Baga kanne premal ni. Rakinni barama warra gift gamerot oromo kana. Gift na mina makan utana bagachi sa daban. Malam amu wan. Obbole zakiya. Ato re obbole zakiya. Wana mina makan bagachi sa daban. Ama family inti gutu wan. Peda na makan dan tangka bon. Das na ja. Itrim bona bakkan. Na anan jabar. Ama isani amma tokko dengadda mali jimma ida ennu jimma abbaji farje jalata hete ni bashantana mali tana tiyara tana darma jalata dasi kida sene wan bare dubsitin hafte dis wan si wan ati bare dubsitin hafte nuti kana boda sifana jirra warri jimma dis wan ati bare dubsitin hafte me arafate mana mo wolo nin barbaad tarkadata na mo wolo ne walla sina jaibu bar jedan jeju amma gise obbole yeda ke support ko de yedan koni wonni sin jette sun hundi sirri da yeccu na mo malen nin jara bara ma ribna rogita na mo ko rafa ga boru gana ma detti system and my walla sadiya du gabar ma tu yet anga boru gana ma detti marra fu rabbu manna irgiya mala bonto so bodu tumete yan sokon ko namitti roban jiretti kana ta ke ronu gane wallahi isan tana korsa jira baga kana te bro rogani yanna korsa radda ne baga kana te wallahi abba vede jalta na daade jirto kas wallahi roban jiretti tana ina korsa ta habibi berde inda dama jirti bakati wallahi isa shesi goda ko ni argita koi wallahi ni argita isa shesi goda koi gen gafa biya galu yechulani to ko alhamdulillah dalagadde kaba gafa gamba kiya bicha yu berdi kuma dibashan kaban adalagadde ko gemi tabadde amoyju min ma fi zibala ko to no fudi korin no da gefa do siki ma kai sana dagay gemi tabadde ira gefa do gemi tabadde miliyena takatuka jah sabona bichanje jula lencha bek ijo tokko lenjira ali sabona tokko firi tokko jira topi ennu tutura wal fitatu rani yejura gemi tabadde mu chayyona ra
miliyoona tokko tuqaa doolara kuma torban argadhe jechuudha. Doolara kuma torban gastii irratti sheersi godha viidiyoo san ilaalta jechuudha. Argite namni Oromoo taatee gastii irratti miliyoona takka tuqaa jaha qabdu hin jirtu. Anatu miliyoona takka tuqaa jaha qaba gastii irratti jechuudha. Dheengadda maal jette seetan? Nama Ameerikaa isii geesse qabaa beekaa anini. Ameerikaanatu Kaayiroonatu isii geesse jedhe. Birri sadaqaa namaatiin Kaayiroo deemte jette dheengadda. Liivii rabbaate jechuudha. Warri yeroo san jala jirtan jechuudha. Maqaa namaa kaaftee haasaa turte jechuudha. Allafatti doolara kuma jaha qaba. Ina faranjii maal jette beektaa wanni dabre. Wallahi ibsaa dhageeffadhu kan maa maqaan taane narra keettee baru. Akaamaa ati nu dhiifte moo nu dhiifte nagaa barbaanna. Ibsaa yee dhageeffadhu gaafa biyya galeef gaafa geemi taphadhee osoo ji'a takka akkas ji'a lama gahin gara biyyaa gale. Ji'a lama osoo hin geenne gara biyyaa gale. Isiin garuu maal jette ebaluu ka jedhamu tokko beektanii inni giiftara isa tuyyuu Kaayirootti isii darbee isii dhiise rabbi achi isiin baasini. Akkas jettee haasaa turte. Allaffa'een qaba malee takkaa teessoorra taa'een kadhanne akka isii jechuudha. Biyya hujii taa'ee takkaa hin kadhanne. Isiin amma katarteettee kadhattii miteessoo qabatte. Anka kuweetiin taa'ee takkaa hin kadhanne. Zana jedhee geemi taphadhee Oromooti haan sappoortii na godhanii yeroo jaalalli jiru san jechuudha. Maslo. Kaegal. Wallah shersi goda gemi san ibsaati gize san indalanne koy wallah shersi goda illalta. Illala me sherna koy. Wallah illalta koy asli jala jira TikTok asli kana jala jira shersi goda illalta. Gide. Kana maqaadila san narra gedda ana dalton TikTok kana irratti yeroo waan hojjetu maqama. Ana mame amma akkati barbaaddu. Wontum balage waan ofii nama nagaatiin jaamu maal jaanan sillameenuu naaf tokko anis balage daabar osoo balage ta'uu baadde asirra bahee lolu wacuu bar anis balage garuu hoo waan ati qabduun gaafa si arrabsan ibsaasin quu bar gaafa waan ati qabduun ana baay'isa wee dubartiin gaafa na arrabsitu fuutee homan hin qabne narra kaayan wallah homan hin qabne narra kaayan anamma gaafa waan qabuun na arrabsan wallahi rakkoo takkan qabu amma furdoodhaa takkasiiti gisee nan jiran is okay. Kadhattee Kaayiroo deemte birrii namaatiin akkana jedhee natti hime ebaluu ni beektaa miti. Yaa Rabbi ni naraa dhookke. Faayiza wayi namni biyya kana na fite kuni obboleessa kiyya irrattuyyuu obboleessa qaba abbaa kan kooti sargi leencaa dhugoo isa ammaan tana rabshaan. Wallaahi abbaa kiyyaa yoo jedhe itti diqqaatan jedha bar itti diqqaata. Waan osoo samiin dachii taate dachii samii taateeti nama akkasiitti miti jechuudha. Waan namaa kana namarraa deemfatuun jiraate wallahi namni beekaa kan nama deebisaa oolu halkanii guyyaa kana namarra deemee jechuudha. Kanaa bar wallahi kanaa bar gizee roobaan jireettiin sun maqaa hidheen gadda akkasii kaaftee haati faadhee birrii sadaqaa kadhatteetiin Ameerikaa irraa sadaqaa godhanii fi birrii namaatiin kadhattee birrii namaatiin Kaayiroo dhufte gizee jettu hayi. Ani wallahi zana jedhee xiyyaara keessatti bar come to buna, come to shai, come to breakfast, come to lunch da. Akkana zana jedhan nyaata dhufe bar Dubai deeme Dubai rafata zana jedha. Osoo akkana nagela deeman. Osoo an akkanatti birrii qabu Sumayyaan jechuudha. Sumayyaan beektaa miti. Sumayyaa jechuun hiriyyaan tiyya jechuudha. Birrii biyya Dubai kuma takka baastee na ergitee hanga as keessa oolte guyyaa lama ittiin bashannanii. Wallah osoo san ittiin bashannaniin fixin Kaayiroo dhufean jechuudha. Alhamdulillahi rabbiin jaalala namaa naaf kenne. Akkamitti namni kadhattee haati faatee Kaayiroo deemte naan jedhu. Yoon kadhattee. Kunoo isiiyyuu gizee isiin teettee akkasii hidhii isiin qorrite obboleessa kiyya dhaqee sappoortii isii godhaa jira. Baay'isa wayi obboleessa kiyya sappoortii irra wal baratan malee hicciitii kiyya isii waliin haasa'uu irratti waliin baran. Sharaaf haa ta'a. Wallahi. Waan ofii amanaa waloluu deemta ishee rabbii sun sodaatu. Ammas baay'isa wayi wallahi waa'ee giiftii isaa isiif kenneefi miti baga isiif kenne haa kennuufi rakkoon qabu. Obboleettii tiyatan islaamaati gin jecha isiin narra keette santu natti dhagayame dhiifama naa godhaa isinis. Wallahi jechi isiin deengadda narra keette sun natti dhagayame. Amma wal jaalannaa miti. Wallahi. Wal jaalannaa miti. Mee guyyaa san warri achi turte ana waraab dura ko warri guyyaa san achi turtanii geessanii miti. Guyyaa san. Nama rabsina abbaan fedhan an qeeroonis waan takka naan asaru boontunis waan takka atillee waan takka maa takka an garuu nama ana bifu nama walloluun nama haarawan barbaadu jira. Nama walloluun naa laale yoo qabaatte saneetti tilliis Khadiir farraa fitan dheh. Nama walloluun nama ho'aa. Wallahi yaa ibsaa kiyya qaaqatu na soqa malee namni akka kiyya dhaaqa jibbu hin jiru TikTokii kanarra. Wallahi buutee baatee oduun na soqaadni na soqa malee. Wallahi.
hidhiin taatu nu gogoyti jara kan hidhii kana butaan nyaattan isin nu gogoyti gara waan kanaa samooni kana ka tiimana jiti Ana magero dhufe denga dalenja na kenne kalesa dhufe makina na kenne debe xiyyaara naaf kenne ani barbaadu gift ma isaatu jechuudha wallahi an bayza way isa kirume haadha manaa isaa ta'e ilmoo dhaluudha malee gizee akkasi giifti abaabota akkanaa kennuun barbaadu amma qeerroon haati kaadhellee giiftiif itti galtee akkanaan jedhan hin fedhonam wallahi hin barbaadu qeerroon gosii kan ni waraabbataa ni waraabbataa biraan nagaa Oromoo giifti akkanatti kan isaafni kun marti gabbaa rabshaan guutu hin barbaadu ka anamma hin barbaadu yoo garuu dhufee naa kenne maal godhuu danda'a wanni godhuu danda'u hin jiru garuu amma wallahi jechuudha ani rabbi kan hin barbaadu ani bakka heerumee jechuudha itti heerumee ilmoo burtukaana qabsona lafa buusee fiiti habiibii ana kan mana wallahi giiftara jecha qaqqabaan qabu wallahi lazim jara kai qeeroo nama kannee mara waraabbatee qaba maal gee manatti argattasi abi taaftaa godhanii kuma dhibba lama naa hageessu abaabota kanaaf hin kennin nagaa isa akkanumaan taaftaaf godhaa malee okay ayya abaabota kanaaf isin kennin taaftaaf godhaa akkanumaan taaftaa koppiliinki tana kumaan naa gayaa itti heerumii nu gammachiisii wal ijoollee meeqa takkitti bicha si keessa hafeeradhani takkitti sana ammoo qeerroo dhalee maqaa wallahi maal isaa qophaawaa boodanii kafaltan waan sammara sanuu qaama inoo boontu sanuu isaabee qarshii hagana itti fixe leebilii hagana gaafa kaan mana mubaarak baname ajandaan leebiliin tokko qarshii leebilii tana keessattu aboo idaa leebiliin tun maallaqa laafe amma laali maal mallisaa kan amma namni sabee ku jira namni sabee kun jiru bara dhaggeeffatu gaajechaa leebilii meeqa qaba amma leebilii tokko miijaa qaba garuu namni sabee kun jiru waan ofina naasa ragaa fidan namaditti leebilii diddamii maaree dhufu lakkii diddamii amiti soddoma irratti maaree dhufu laa ilaaha illallah muhammad rasulullah leebilii meeqan dhufee fayyadu leebilii kudha maaree irratti namarraa keeti inni kudha lamarraan keeja ishiin immoo diddamii maaree irratti natti dhufeetti no wallahi no abaabota kan barbaadu rabbii akka abaabota rabbiin sodaadhu rabbii ol aanaan si qabe an abaabota kan barbaadu ani laadhi dhaggeeffadhu waan ofii ani anam qeerroo makana raayyuu wallahi adallee humaan dhufee laal kooyini meeqa naa kenne kooyini meeqa ol naa kenne deeme jechuudha wallahi abaabota karraan barbaadu ittuman heerume ilmoota karraa dhaluun bichaan barbaada bakka ilmoota akka bichaa dhalee isa gammachiisuun fedha malee isa nyaadhee isa waakkachuu isa nyaadhee isa arrabsuun fedha anamma obboleessi kiyya jechuudha obboleessan qabaan obboleessa akka abbaa kan abbaan nama dhalcheeyyuu namaaf waan san hin taane qaba na arrabsuu miti waanaan jechuu miti ibsa osoo waan barbaade na godhe rabbiin bakka dhaabadhe tanatti qaama konkoona haa jijjiiru wallahi jecha gizee takka gabbayeetish isaan jedhuu hin danda'u maaliif jennaan nama kaleessa maqaa onna qabee mataa onna qabee mataa na godhe jechuudha mataa na godhe bar tiktokiin keessa mataa na godhe baay'isa way kaayiroo kana keessatti akka ni irreen naffa'ee taa'u na godhe jechuudha jecha takka isaan jechuun qabu jechuudha yoo jedhe yoo rabbiin guyyaa kan konaan jijjiirin maaliif nama na nyaachise nama na obaase argite nama mataa ol qabadhu naan jedhe akkamitti adda bar an baay'isa way jechuudha dhiifama naa godha balle zame wini sadi kabani wini diye balle su dem wallahi abaabota akka rabbiin sodaadhu abaabota akka barbaadu rabbiin sodaadhu sin jedhe balle zama geema balle sama saaroo ta'e galla wanni haaraa ta'e gamni jiru rabbiin sodaadhu abaabota akka barbaadu rabbiin si qabe rabbii olaanaan si qabe barbaadu dhiisi kanaafi haasoma haa normaali haasoo barbaada koppilinkii akkanaaf godhaniin itti arge malee geemaa fi miti an galatoomi kaalii akkanaanuyyu warra kaayiroo geema miti akka waan kiyyaatti warra kaayiroo keessaa haa quufetu arraadha faatee arguu fayyi maashaallah wallahi quufe maal taate wallahi quufe anama laali akka maleen quufe walla maal taate ati fayyaa qabda anama qeerroo duratti tana giddii uf jalaa oofe qeerroo na jalaa deem giddiidhaan kadhadhee dira bilookii godhu jechuudha ay hin barbaadu giiftii isaa maal taatanan jedhana walla giiftii isaa baabota akkan barbaadu malli isaa wini ziitaa naayike wini sadeen tana wallahi hin barbaadu giiftii isaa maal godhu an baay'isa way akkuma isin argitan san itti heerumee bichaa namni biraan jiru dhiisa firan qabdu itti heerumee bichaa jechuudha itti heerumee bichaa ilmoota akka bichaa irraa kuulalala lafarraa gochuu jechuudha banne malli isaa nama mandisa loluu eegalee kam barnaata warri maqaa jimmaatiin moggaafattanii deemtanii lolii qamaan taatan miira keessa galtanii barra ati yoo dhiiftee yoo boontuu sana si waa'ee boontuu maan irraan dhiif ara rabbiidhaan hin boontuu dhiisee jira mantaate waa'ee boontuu maqaa kaasee hin dubbadhee gaa'is maqaa isiidha
mangisti Angaru wallahi leenca. waa mangisti kam baro garuu ati faate mala kanaan qabdoote mala kana isaa fiddete yoo baleeyyan taate haati garaan haadhaa kun buburree jedhan kun arjaa bar malli isaa arjaadha wallahi nasiib Abi an arjaa meeqan qaba wallahi amma zinjirani malee by the way isa takka nama tokko maqaa isaa kaasuun barbaadu lama tokko biyya galee amma naggeeni beektaa sadiin tunni nageesse sadiin tunni nageetti in dhufanii gaafa ji'a dhufan akka nama geemi beellama taphateetti xinnaa kennanii deeman wantu sagalee dhaggeeffataa jirti mobaayila biraatiin bara warri tiktok akkanaa bara banattee achi liivii nama dhaggeeffata yaa wantu dhaggeeffatu jirta misira dhageenya wantu itti maa sirritti misira dhageenya qofalte mala ina wallahi garana nyaatti guys wallahi amma kaleessa fana mittiin amaaraa takka jechuudha akkas